namaan hin jaalanneen fuudhe maal jaalala hedduun jibba tureewu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Namaan hin jaalanneen fuudhe maal jaalala hedduun jibba tureewu garuu faallaa sanii isiin hedduu na jaalatti ture. Eegaa hireedha walitti nu fidde bultiis wajji jaarre jireenyallee wajjin jalqabne. Yeroo kana guyyaa tokko na yaamtee akkana naan jette. Ummaatii biraan dhaquu fadhaa naan jette. Yeroo kana naanis maal tola cinqaree maaliif naa himta dhaqe kaayin jeen. Haasoyni isii hundi na aarsa ture. Yeroo kanaaf keessatti akkanaan jechuu ture. Yeroo isiin deemte waraqaa isiitiin jalee erga. Achumaan narraa haftuu anis tabiroo fuudheetiin jireenya kiyya jiraadha. Akkanaaniif hin jechuu ture. Yeroo kana naan jette yeroon an deeme booda eenyutu nyaata siif godha, eenyutu huccuu sirraa miica, eenyutu waan ati barbaadde hunda ijarraas beekee sii fidaa naan jette. Yeroo kanaan jeen ani hin godhadhu, ani harkaan qabu, ati deemi waa'een qiyyaas hin cinquuti. Amma atummaan deemin jeen. Isiin tun hedduu na jaalatti. Jaalala biratti ammallee hedduu na kunuunsiti ture. Wanni an fadhu hundi ijatii irraa galaaf. Osoo isiin jirtuu takkaa waan takka qalbisee waan san lafaaqee ifii godhadhee hin beeku. Wanni an qalbise hundi ijarraa na beekteetuma akkumaan an jirutti naafiddi ture. Amma yeroon deemjuun haa naan jetteeti haatee deemte. Yeroon xiqqoo dhaabbadhu. Bilbila haariyaatu bilbila kiyyarratti bilbilame. Yeroon bilbila kaasu ammoo intala teetitu aksidantii makiinaa sineeti. Dafii hospitaala kana kottuun an jaan. Yeroo kanaan jeen ani intalan qabuun jeen. Akkana naan jaan intala teeti ta'ullee baattu firuma keeti. Nambara kee kana bilbila isii keessatti agarra. Kanaafuu dafii as fiiga karaa hospitaalaa naan jaan. Hayyee jeetiin anis karaa hospitaalaa qaceele. Yeroon hospitaala dhaqu garuu jaartii tiyya tan mareefu na biraa gabbaate sen. Yeroo kana isiin akka malee dhaawamtee sirriirra ciisu jirti. Anis akka malee rifadheen. Yeroon itti dhiyaadhee dubbisuuf yaalu haala hamaarra jirtu ture. Dubbachuu fi sossoo'uu illee dandeessu ture. Sa'aatii muraasa booda garuu lubbuun isii dabarte. Yeroo kanaan doktoroota walii yaamee akkamittiin harkachuu dandeessan. Intala ta'e hoo jettanii maaliif na yaamtan jee gaafadhe. Yeroo kana naan jaan bilbila kee maqaa abbaa jiruu kiyyaajuu jetteeti qabatte. Sanii fi abbaa isiis seenee akkasitti si yaamnee naan jaan. Yeroo kanaan bilbila isii ol fuudhee ilaale. Yeroon nambara kiyyaatti barreessee maqaan bilbila kiyyaan isiin qabatte maal akka jiru arge garaatu na bate. Imimmaaniin dhabachuu dadhabe. Eega guyyaa saniitii isii dhabeetiin jira garuu miirriin isii qabu jijjiirameeti jira. Inumaa amma yeroo takka bilbila isii jecha kaayitiin kiyyaan irra bilbila. Akka yeroon dawwale maqaa isiin qabatteen san arkee anis gammaduuf. Agartee yeroo tokko namoota takka hoggaa dhabne booda jaalannaan nama nu jaalatu. Khasilaantis jaalachuu haqa godhatu. Ha jaalalatii teenya isaaf bu'aa guddaa qabdu. Osoo jaalala teenyaan kanninii fi addunyaa tanarraa dhabna. Amma jireenyi kiyya jireenya ajaa'ibaati. Ani namaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Yeroo hunda yaadannoo isiitii wajjin jira. Isiin ammoo addunyaa tanarraa deemteeti jirti. Ani mana dukkana keessaan kophaa kiyya bilbila isiitii fi bilbila kiyya qofa qabadhee jiraadha. Yeroon isii yaadadhee fi yeroon isii yaade hunda bilbila sanarratti bilbilee maqaan san hoggaa bee gammachuu fi seenaa wal keessa booya. Eegaa mee maaliin godha? Warra keenya hundi fuudhi jaaniiti na dararaa jiran. Ani ammoo yeroo hunda yaadannoo isiitii wajjin jira. Nama biraa fuudhuu dhiisiitii ijaanuu arguu hin barbaadu. Garuu warri keenya ati ganaa dardara. Ati fuutee ilmaan horattee bultiis jaarrattee nagaan jiraachuu qabdaa naan jaan. Ani kana godhuu hin dandeenye hanga ammaatti. Mee maal laaf dhaamtan? Seenaan tiyya akkana fakkaattiitii isiniifis barumsa taate jee waan hin yaadeefin isinii dabarse. Mee isinilleen nasihaa komentii jalatti naa dhaamaa jaa obboleessa keenya tokko haa isaan nu qunnan. Eegaa obboleeyyan kiyya seenaan tun hedduu irraa barattan hedduu irraa hubattan jeetii yaada. Yeroo takka daabni harkaa qabnu dhagaa nutti fakkaata. Erga darbinee booda erga nurraa fudhatamee booda erga dhabnee booda akka daaba qaalii ta'e barra. Akka akkan hin taane hundi keessan seenaa tana keessatti ilaalaa.
nama isin jaalatu jabeeffadhaa. Dhaamsa keenya kanaa viidiyoo tana laayik godhuudhaan ammallee sheer godhuudhaan saayibboottan kee biraan gahi. Yoo chanaala kanaaf haaree taate chanaala kana sabskiraayib godhu. Wantoota irraa barattanii fi wantoota irraa bohaartan hedduu takka isiniif dabarsina waan ta'eef. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jaalalaaf kabajaan teenya bakka jirtutti isin haa geessu. Rahmata Rabbii keessa nuuf turaa. Nagaatti.